jaarraa inni tokkoffaa keessa jirra. As keessatti eenyee akka nama aadaa hin qabne, akka nama yaada hin qabne mari'annee akka dubbiin hiikneet wal ajjeesuu, wal arrabsuu, wal mancaasuun sirrii miti. Yaada qabnu irratti teenyee mari'annee karaa seera qabeessaan fedhii keenya galmaan gahuu dandeenya. Keessattuu bara kana keessatti yaada siyaasaa ummataaf ibsachuuf qabsaa'uuf namni dararamuu, hidhamuu, miidhamuu hin qabu. Karaa nagaa ta'een mari'achaa hojjechuu dandeenya yaada jedhu yaada guddaadha. Asittis kan dhaabbatu natti fakkaatu namoota biraafis jaarmiyaalee maqaa garaa garaatiin qabsaa'aniif akka biyyaatti waan hojjetu natti fakkaata. Namni keessootti nagaa hin qabaan, inner peace hin qabaan, there is no way to rally the positive energy. Ofii keenya nagaa hin qabnu taana nagaa nama biraa kennuu dandeenya. Ofii keenya yaada badhaadhinaa hin qabnu taana nama biraaf yaada badhaadhinaa qooddachuu hin dandeenya. Kanaaf mari'achaa walirraa barachaa nageenya biyya keenyaa eegsisnee karaa ammayyaa ta'een siyaasa keenya gabbisaa deemuudhaaf mari'achuun waliin taa'ee jechuun baay'ee murteessaadha. Oromoo keessatti gaaffileen waggaa 30-40 dura ka'aa turan baay'een amma gaaffii ta'uu danda'an gaaffii haaraa ooluu qabna. Sababa guddachaa jiru kan, sababa bal'achaa jiru kan, akka biyyaattis itti gaafatamummaa fudhate kan akkaataa kamiin yaada haaraa finnee biyya kana ceessuu dandeenya.